Deegdee bara dhufaa darbaa hunduu itti dhufe dhiiga keetiin jireenya dhuunfaasaa tolfatee keessaa baheera. Dhiigaan jireenya dhuunfaa tolfatanii keessaa bahuun lafarrattis Rabbi birattis cubbu. Kanaaf dhiiga keetiin hin daldalu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan jirtu hundaa galmaan siigaa. Yoo galmaan siiga'uu dadhabe immoo du'an sodaatu. Du'an immoo eenyuyyuu nama dhorkatu. Sana immoo itti jirra hin sodaatini. Kanaafuu innoo akkas ture, innoo milishaa ture, innoo poolisii ture, innoo asii hidhee reebaa ture. Harroo asuma keessa deemaa jira akkaman godha akka godhan ana ture ka dhiiseeti. Tole? Kanaafuu Oromoo safuu qabna, aadaa qabna, sirna qabna, ummata guddaa ardii kanarratti ummata aadaa tokko, seenaa tokko, afaan tokko, saba tokko, biyya tokko waliin qabu wanti adda nu baasu tokko yoo hin jirre egaa safuu sanaa tikfannu. Reeffatu magaala keenya keessa ciisaa jira. Reeffi kun nama nutti dhukaaseera, nu ajjeeseera. Amma qumnisaa dhukaasuu hin danda'u. Akkasuma akkas miti. Kan nuti barbaannu reeffasaa sana miti beekii. Dhukaastee nan ajjeesiini abbaa koo, haadha koo, obboleessa koo, obboleettii koo hin ajjeesiini jechuutti jira, ajjeesaa hin jiru jechuu. Reeffi kun kabajaa qaba. Nu waraanni bilisummaa Oromoo kan ittiin beekamnu reeffa ajjeesnee lafarraan qotonnu. Warri akkas godhe sirrii miti. Nama ajjeesanii reeffa lafarra qototuun sirrii miti. Nama bahaa gala dhorkachuun sirrii miti. Kanaaf qabsoo gaggeessinaa jennee deebinee isan dalagnu. Sirrii miti erga jennee ani immoo isuma deebiseen dalaga taanaan ani immoo siif maaliin sirrii. Akkasi miti? Sana jijjiiruutti hin jira miti? Sana jijjiiruutti hin jira. Yoo waraanni mootummaa si ajjeesee reeffa kee qotote sirrii miti. Sana jijjiiruuf hin qabsaa'aa jira. Ani immoo isa ajjeesee yoo reeffa isaa qotote kan biraa kanaanis sirrii miti jedhee akkasuma akkas miti. Kanaafuu nurratti dhaabbachuu qaba. Reeffi kabajaa qaba. Huccuurra buusa. Abbootiin amantaa Islaamaa haa ta'u, Kiristaanaa haa ta'u, Waaqeffataa haa ta'u, amantii kamuu haa hordofu. Saafuu Oromoon namaaf qabuun haasaa awwaala. Yoo awwaaluu baanneeyyuu unumaaf magaala kana keessa jiraattu moo jiraattan? Borga nama akkam ta'a? Akkam ta'a mee natti himaa? Mee dhiisaa iyyuu ayyee sin jibbisiisee sin hidhaa ture, sin reebaa ture. Kanaafuu reeffisaa lafatti haa baduu jette. Lafatti badee inni dhagaa waan ta'aa jiru. Dhagaa jira? Dhagaan jiru waan barbaade saree nyaachisi, waraabessa nyaachisi, allaattiin haa soorattu, qotiis awwaali fixateera jechuun. Murtoon Rabbi bira sirra miti. Akkasuma akkas miti. Kanaaf reeffi kuni homaatu itti dhaga'amu. Wanti ati adabdu hin jiru aduu keessa keessee. Seetu itti adabamuuf deema boru as keessatti. Balaa qaba. Hin bula, hin oola, rooba itti ba'a, aduutu itti ba'a. Akkasuma akkas miti. Silmatu magaala kana keessa jiraata. Bakka qabachuu qabamoo qaburee wal dhageenyerra yoo taane tokko asirraati jalqabna. Lammata namni hundiyyuu hanni nurraan bareedu. Maal anneetu hanna? Maal abdee hatta? Oromoo dubbachuun nama qaanessa. Maaliif dhimma keenyatu akka qaleessaa miti? Duuti keenyi gatii qaba. Iyyi keenyi gatii qaba. Imimmaan keenyi gatii qaba. Dhiigni keenyi gatii qaba. Hin sharafamtu. Duuban deebitu. Qabsoo bilisummaa Oromoo waltajjii addunyaa irratti dhimma goonee qabsiifannee jirra. Har'a Itoophiyaa keessatti taatee ta'u keessaa tokko taatee naannoo Oromiyaa irratti ta'u addunyaa guutuutu gurraan ijaan caqasuutti jira. Wanti nuti goonu yookaan akka biyya taanu yookaan akka biyyaa baanu nu taasisa. Yeroo hedduu injifannoo akkasii arganneerra hin guduunfanne. Maaliif uummata waa ajjeesuu, waa balleessuu, waa barbadeessuu, waa gubuu, iyyuu, wacuu malee dhiiga isaa akkasittiin dhangala'utti guduunfaa gochuu hin dandeenye jedheetu bara dhufaa darbaa meeqatu amma ija baasee nu eegaa jira. Akkam goonee immoo mataa ishee walitti buusnee amma waggaa 20-30 uummatittii kana binneedhe. Uummatittii kanaati boo
ummata guddaa kana miti ati wal bulchuu hin dandeessu beekaa dhabde qabeenya dhabde biyya dhabde maal dhabne ree kanaafi maaliif yeroo hundumaa bulguun ija nutti baasa kan inni akkasitti ija nutti baase ofii keenya dhaguduunfaa itti hin goonu iyyine sirbine galle maal aarsee ciisaa sana akkasin godhin hundumti isaa eegumsa qabaachuu qaba qawween yoo sirna hin qabaanne bala rasaasni amma magaala keessa baadiyaa keessa deemtanii dhukaastan dhiiga rasaasni tokko akkatti dhufu hin beektan yoo ta'e doofummaa sarraa dhumaati jechuudha argitaniirtu waggaa lamaan kana waan ta'aa jirtan beektu miti Oromoo hin beektanii hidhaa keessan turre ekeraan du'a mana nama tokkotti balbala rukutattee gadadoo keessan turre baatanii galuun hin ulfaanne achitti deebi'uu barbaadduure hin barbaannu taanaan horee walaa dhageenyu reeffa kaasii awwaalii mana keetti galii hojii idilee keetti deebi'i kana booddee isa kana olii gungumu qofaa dhaggeeffadhu boofti ati rukuttee amma biyyee keessa jirummoo biyyee arraabee akka hin kaane jabaadhu eeggadhu jechuudha eegumsi suni as keessaa ta'uu qaba eegumsichi as keessaa ta'uu qaba waraanarraan eegina hin fixanne waraanni hojiinsaa waraanu borillee iftaanillee biyya bilisoomte keessatti illee sirna caasaa bira ati tolfattuun talee gamta malee waraanni caasaa diriirfatee si bulchu hin jiru yoo bilisa baate roorroo sirraa qolu daangaa sirraa eegu haga bilisummaan guutuu nagaa waaraa Oromiyaa walaba taatee haga sanaatti immoo wareegama sii kaffalu kanaaf eegumsichi as keessa waan ta'eefu namni karaan ummata rakkate haala hamtuu keessatti godhate kana hin dallansiisina sirna dhablummaa akkasii hin dagaagsin waan inni waggaa meeqatti dafqa buusee horate daqiiqaa tokko keessatti hin barbadeessin yoo akkas ta'e maaliif wareegamu nagaan bahee nagaan haa galu gabummaa jalatti gibira isaa gabbaree jiraatu mootummaaf dhuguman sinitti hima yoo akkas ta'e isatti aanu buqqisuuf hamilee iyyuu hin qabnu jechuudha sirnuma dhablummaa fi hannatu babal'atare akkasuma akkas miti isatti aanu buqqisuuf hamilee iyyuu hin qabnu isa buqqa'ee iyyuu asirraa tiksuu iyyuu hin barbaachisu jechuudha kanaafuu sirnatti haa deebinu ammarraa ka'ee namni magaala keessatti na dhaggeeffadhu magaala keessatti gabaa miti arga gabaan hin jiru hojii hin qabdu warri madaa keenya kaasuuf wareegama keenya kaasuuf dhuftanis galata qabdu galanni keessan immoo amma miti sichi bilisummaa saba Oromoo bilisummaa keessan gaafa dhufe galanni sun kan inni galu kanarraa kaafe fayyaa ta'a mana keessanitti deebi'a amma kaas keessaa fixanneerra waan hin qulqulloofne waraannaa qulqulleessu waraana kanaan dhorkatiina daandiirra dhaabbatiina harka immoo nun xureessiinaa jechuudha hubattanii harka nun xureessiina ammarraa kaastanii kallattii dhuftan hundumarraa nagaan jabbii marrattu daa'ima nagaan manaa boonsutti galaa reeffa amma jiru dafaa kaasa abbootiin amantaa walbaati daddafaa jechuudha. Kan armaan olitti dhaggeeffachaa turtan haasawaa ajajaa olaanaan Aabaa Ooboo Ona Gidaamii magaalaa Gidaamiitti onkoloolessa 31 bara 2021 taasisanidha. Itti aansuun dubbii ergaa jajjabduu qabdu
ona Begii magaalaa Begiitti dubbatan akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Raadiyoo Har'aata Biyyoolessa Oromiyaa irraati. Ammallee nu faana turaan affeerraa keenya. Inni kun bobbaa marsaa lammataa bobbaa imalli gara Finfinnee haa handhuura diriiramne bakka silmiin tun taa'ee handhuura hiddaandhuura keenya irraa dhiiga bara baraan tuutaa ture sana buqqisnutti bobbaa marsaa lammaffaa Beegii fi Gidaamiitti eegalle yaa milkoofne yaa buqqisne itti fufaa. Oromoo waatu jira. Yeroo hundaa uummanni naannoo jirtan hundi keessan baay'inaan wal beekna. Hadhaa sana yeroo baay'ee dhandhamaa warra waliin jiran argitaniitu. Kanaan dura turre miti carraa akkasii arganneen turre. Carraa arganne kana keessatti hin geenye yeroon isaa. Sichi fagoo wareegama baay'ee ulfaataa nu gaafata. Sidii jennaan lakkii kana booddee moo buqqisneerraa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e tokko gallaa jechaa turtan. Wallaalummaa kee lakki karaarra dhaabbattee dhiichisiinii boofi mataa rukutame dhukkee keessa jiru arraabeetu ka'aa. Mataa rukuttee haga mataa dhidhiichitutti ammayyuu sichi fagoo jennaan sinitti mul'achuu dide. Inni sun ammoo bara dhufaa darbaa dhiiga nu dhangalaasisee lafee cabsinee lubbuutti baasnee xiqqaa guddaan keenyatti qaana'ee guduun fuutuma dadhabne aadaa sana irra nu deemsiistanii jedhe. Sinitti himnaan dhaga'uu didde. Dhaga'uu diduu keenyaaf immoo wareegama hanga ammaa kanaa kaffalaa jiru. Amma sana deebiin sinitti himu. Reefee galuutti jiru. Lafa kanarraa warri saamee nyaachuu barate dafqageetiin warri jiraachuu barate akka boosaatti fudhachuu jiru eegina akka boosaatti. Kanaafiyyuu waan jedhamte dhaga'ii dhaggeeffatu qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloonni ammaa kun ijoolleen asitti argitan sin uummati Oromoo inni kaleessa goyyomnee guduunfachuu dadhabne har'a duuba deebii hin qabne guduunfina hin sharafnu galmaan ni keenya garuu wanti hin jennu dhagahaa waraana bilisummaa Oromoo qofa caqasii gali jennaan galii bayi jennaan bayii waan isiniin jechuu dhufu isa kan inni kunis burreen wal beeknaa akkasuma akkasii burreen kun iddoo dhabuun qabu keessa yuunatee warra garaataaf gara bulu warra garaataaf karaa dhaabaati. Isa ka karaatti deebisuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Uummanni Oromoo haaloo kaleessaa hamtuu fuurama garaa keessa kaa'ate wal baha taanaan warri nu gabroontu kana kan barbaadu dhiigni dhangala'uun iddoon itti dhaabbatu hin jiru. Kana keessa immoo burree meeqatu jira. Dhiigni dhangala'ee rakkoo kana furuu hin danda'u nurratti dhaabbachuu qaba. Warri nu ajjeesu kan firnee miti kanaaf akkoo gaggeesse. Nuti bakka isaanii fuudhee nama ajjeesne yoo ta'e nuti sirrii hin taanu. Kanaafuu guduunfuu qabna. Waan jechuu barbaadu. Inni burreen kun boora. Arraa keessaa Oromoo maleessa ture dhiyeesseeraa fi bishaaniin saamunaatti kennee jira. Xurii irra jira. Xurii haadha keessaa baay'eessa. Sana qulqulleeffadhu keessaa bareetti jechuu jirra. Madaa quba keenyaati. Madaa'ee ajaa'iba. Kunneen nuuf ittiin galu. Iddoo ijatti immoo kunneen rafiin kunnasii. Kanaaf akkuma kaleessaa amma sirra deebiinsitti hin fixanne reettee galu. Haaloo dhuunfaa kaleessannoo kana hojjechaa ture. Waggaa amma kanaaf waan kanaatti na mudataa ture. Lafa koorratti manni barnootaatti ijaarame, lafa koorratti masjiidatti ijaarame, lafa koorratti bataskaanatti ijaarame, lafa koorratti waldaatti ijaarame. Kun immoo seeraan ala mootummaan akkas na godhe. Seeraan ala waan irraa fudhatame kana har'a carraa qabsaa'eera deeffachuu hin qaba. Kana bilisummaa boodayyuu furuu hin dandeenye.
bataskaanatti lafa kanarratti seeraan ala ijaarame yoo ta'e bilisummaa booduu murtii seeraan barbaada. Waggaa 20 ijaaramee irra taa'aa yoo ta'e hiikuu dandeenyaa? Uummata akkasiitti nuti hawaasni keenya dhangala'aa. Kanaafuu waan murtoo seeraa barbaadu. Murtoo seeraa barbaadu sitti bilisummaa booda teenyee gaafa bilisoomne itti deemnee shakkii ishaara akka kaleessaa hiikannee kan inni hiikannee kan itti as keessa. Inni har'a lafa isa iddoo seenuu qabuutu nama jala dhokataa jira nama hedduu argaa jiru wallaalaa akkasuma akkas wallaalaa jira itti fakkaatti waan baqannu ta'e hin baqannu yoo gochuu hin dandeenyu ta'e ni wareegamnaa. Kanaaf yeroo hedduu olola goyyomsaa xiqqoo kaabineen buujaleen setti ni maayiduu jira sirraan baasa buujanii kan akkoo hin jiru. Engaddume naa qeellamii dhukaasaa turre asumatti humnaa walitti sin qabe wanni qondaalatti ta'e wanni qeellamitti ta'e magaala keenyatti akka hin dhufne itti saasiniin jechaa ture maaf hin itti akkasiinidha nama goyyomsan akkasumatti dubbichi. Kuma dhibba shanii ta'e sirra dhangala'aa. Gochuu ni dandeenya waan gochuu dandeenya. Bakka kaleessa turerraa meetira 5 namni fagaatee hin jiru. Yeroo sitti himan yookaan sagal ajjeesne yookaan akkas goone yookaan baqatee kunnu biyya akkasiin bahee abboo Oromoo miti ati. Kanan beektu. Maa galasaan beektu. Maarree bunaaf jimaanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare. Garri deeman. Goyyoomiin garri deeman hin jiru. Wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru. Itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan dhoolu. Kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii. Waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa. Sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti. Kanatu hojjeta qawweeyyuu namatu hojjete namatu hojjete qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti. Kilaashichumaan jala siqeennaa dukumkumsiisu jirtu mitiire bitaan mirga idaamii irratti jiru kaleessa buqqisnee gadaan itti gadu. Kanaafuu inni kan baqa jalqabeenyaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa. Asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qerqersaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaatu asitti walitti sin qabne. Sobduumnaa walitti sin qabne humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol siin magarste dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Akkuma walitti dhufu qabara dhufaa darbaa siin galee hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa. Mana barnootaa saamuuni, waajjira poolisii saamuuni, mana qorichaa saamuuni, mana baankii saamuuni, gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu. Akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki. Akkamitti wal saamtu ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu.
erga kasee moosinuma okasaami akkamittiin immoo akkas jetture ummata Oromoo maal taatan sabni kun saba guddaa saba aadaa safuu qooda qabu ummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee iyyuu hin fixanne safuu miti kun safuu guddaa Saafuu. ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu maaltu isinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jira akkasuma akkas miti osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna akkasuma jechaan ture kanumas dhugaan jiru ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuu maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraati bal'isuuf deemnare akkasuma akkas miti Akkasuma bar. yoo akkas taate gaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraa dhumaati wallaalli waa hedduu nu goote ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jala iyyuu hin teenyu turre ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yoo argatta birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti wallaala beeki Amoon engedde gurguranii bar. miti biileena 50 biraatti ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e yoo akkas ta'e maaliif walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as nuti hin dandeenye kanaafuu sinii qabsaa'u jira wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru sinitti himutti hin jira garuu nutti dhukaasutti jirra kanarraa kaafee ummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira kana dhaabneetu gaa waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaalasaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u kaan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra kanaafuu hojii nuu salphisa hojii akkamii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu jiru waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhan miti akka nu argitanii kan isin jedhe ragaan sin kana beektuuf iyyuuti beeki wallaggi maal ta'e gaafedha wallaggi waan ta'e beeknaa bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammee oofti kanaaf du'uu jirraa jettan akkasi mitiire Akkasuma. akkuma jenne immoo gooneerraa ummata injifachuun hin jiru addunyaa kanarraa mootummaan ummata lolee injifate hin jiru jechuudha ni ajjeesta ni hiita ni godaansista walitti naqxa wallolchiista yeroo fisu ummata immoo ni obsa haaloo buufata xiiqii qabata yeroo booddee garuu ni injifata injifanne Ta'uu qaba. hin deebi'u asitti sabaaf sablammiin as keessa jiru sabni cunqurfamaa Oromoo waliin hiree tokko qabus nu waliin waggaa 100 hedduu jiraat har'as borus ittuma fufu ni jiraataa jiru. Akka nuun jedhan miti akka nu argitan kana ni jiraata. Ammarraa kaastanii koree bulchiinsaa kan yeroo bilisummaa haga waajjira poolisii haga abbaa seeraa abbaa murtii abbaa alangaa milishaa isa qabeelaa miti isa qajeelaa tolfannutti hanga sana tolfannee bulchiinsi uummataa diriirutti ofii keessaa wal bulchaa walii gallee rukuttaa qawwee dhiiticha sun halagaan bara hedduu sirraan ga'e eelaa isaa qabda narraan barbaadina daraa waaqa
Tole. Tole. Kanarraa kaaf. Araara buusa. Nagaa waaraa barbaanna tasgabbii barbaanna walitti hin darbiina. Kan kaleessa si miidhe siichi san amma sinitti hime mana hidhaa qabna ammatti. Hidhuufis hin jiru. Inni hidhamii. Isa hidhameeyyuu wareegamaan hiikaa jiru. Ammoo akkas jettanii seerri hin jiru jettanii harka waraana bilisummaa Oromoo hin fureessiina. Ibidda baatee deemaa jiru. Hubattanii? Achi nun geessiina. Achi wal geenya. Achi wal geenya. Kan kanarraa hafee Shimallis Abdiisaa dhaamsa sinii qabaa qawwee wal awwaladhaa.